السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو أمتكشتي أكم نجاكي سني بكم جرتنتي أكنجا فياتا تن أبدين كباني نجاكوتي الحمد لله. أكسم أمتكن كينيا يرو بعيدتكو نما جبسيسو جراتون اللي كان اسم جبسيسو أنجرو فين جتون اللي يرو ساعتي تسن جبسيسو جتونا. واهي أمني كان كينيا أوروميا كيست هوجي أوروميا كيست هوجي تماجر وان أوروميا كيست ولقى كيست وانتي تآجر لبون دائما لبون منقدوتا لبون هادولي لبون أبولي كواتو قبديتو كون قمني واتو وانتي جري واهي موتو مرة واهي مالي رواي قندو مرة وانتي جري بيكن كان جر أمتا مسكينة أكن جران يقول أني لبو جرا رفت أرقفا جران كوني eenyumanni kanammoo ummanni maaliif callisaa beektonni maaliif callisuu sheekonni qeessonni maaliif zimmedhu dubbii kan hanganni tokko mana kan keenyaa dhufi anko akka eenutti seenutti callifnamoo lubbuu ummata hadda akka kanatti gadi dhangala'aa jiru kan nuti callifne maal jechuudha yaa ummata keenya. Maali si warri dhageetti qabdan maaliif calluma jettan dubbii kan moo ganaa hanganni mana keenya tokko dhufee nurratti rurrukute ol seenutti gaafa sana baanii himachuuf yookaan gaafa sana baanii nu qaqqaba nu birmadha gaafa sana jechuuf moo maali hadhayyuu ummata kan keenyaaf sagalee taane warri dhageetti qabdan maaliif calliftan? Maali ummata Tigraay irraa akkoo waa tokko barachuun hin danda'ama. Ummanni Tigraay akka sana ta'aa ture jechuudha. Hadda mootummaa federaalaatti harka kennate yaa mootummaa federaalaa yaa biyyi na baraaree ummata kan koonaa eegi anallee nullee hidhaarraa nu hambisii du'arraa nu hambisii maaliif beekumsa qabaniin jedhanii gama jaraatii maaliif baga jarri ummata jaraa kana wanti bade lubbuun bahee wanti ta'e biyya jaraa keessatti miti. Hadda garuu maaltu jira ammaaraatiin jiru maali mootummaa Tigraay bira ummata isaa mootummaa federaalaatiin walii galee ummata isaa hambisuu ofiillee hidhaa yookaan biyyarraa ba'uu of hambisuu of qusachuu jedheetii jaarsummaa ergate jaarsummaa taa'e mootummaan Tigraay. Kan keenya Oromiyaa keessatti dubbiin akkas ta'aa jiru kun eessumaa kan dhufe yaa ummata Oromoo. Kan ummata Oromiyaa keessatti ummata Wallaggaa Oromiyaa guutuu keessatti kan keessa deemee ummata kana fixaa jiru eenyumanni mootummaa federaalaa moo warra nuti Oromoodhaaf nu Oromoodhaaf taaggalaa jirraa Oromoodhaaf qabsaa'aa jirraa hanga Oromoon bilisoomutti qabsoon keenya itti fufaa. Kanaaf nuti akka keessa jirra warra jedhan immoo kan ummata Oromoo fixaa jiran ficcisiisaa jiran immoo mootummaa federaalaatti kan ummata Oromoo Wallaggaa ficcisiisaa jiru. Kana namni keenya maaliif bahee hin dubbatu miidiyaa irratti? Hanga yoomitti calluma jedhama dubbiin kun? Ummanni dhume sila. Ani yaa obboleewwan kan koo ani wanti hin beeku hin jiru garuu dhageettiin an qabus hin jiru garuu akka nama tokkootti gaafa ummanni miskiinni akka kana ijoolleen daa'ima fiigdee hin quufne nyaattee hin quufne uffattee hin quufne abbooliin haadholiin akka kana lafarratti daguu gamanuu ani akka nama tokkootti akka sabummaa nama tokkootti dhugaa rabbii hedduu garaana nyaata akka kan kootiitti egaa garuu maal gochuudhaan danda'a bo'uudhaanas rabbiin kadhachuu du'aa kadhachuudhaan alatti wanti godhullee hin jiru dubbadheellee wanti fidu hin jiru garuu ani ergaa cimaa ani qabu tokko sheekolii biyya keessa jiran abbootii amantaa qeesis sheekis kan dhageettii qaban ummanni biyya keessa jiran maaliif callisan maaliif hadda bahaniiti jedhan maaliif furmaanni tokkoon kennamu biyya Oromiyaa kana keessatti ummata Wallaggaa bakkeetti bahee daguugamee daggala keessa ciisaa jiru daa'imni daggala keessa ciisaa jirtu maaliif ummanni Itoophiyaa keessa jiru maaliif callise maaliif nu walii sagalee hin taanu warri immoo miidiyaa irratti sagalee dhageettii adda addaa qabdan sagaleen keessan akkaniin warra gurguddaa bira gahu maaliif kaatanii hin dubbattan maaliif kaatanii iyyitan miidiyaa irratti baatanii
وابرا سبب godhachuu dhiistanii maaliif waahidhuma ummata wallagga waahidhuma oromiyaa kanarraa qofa ismu qofa ajandaa godhatanii maaliif hin dubbattan hanganni furmaata argatutti an kun gaafii kootee ummata oromoo naa deebisa. Inni lammaffaan immoo furmaatumti oromiyaa keessa jiru kuni eessarraa ka'e eessa jalqaba akkamittis immoo furmaanni argamuu danda'a. Ani akka nama tokkootti akka wallaaltu tokkootti yoon dubbadhu furmaanni jiru wanti akka nagaa wanti inni balleessu hin jiru wanti akka nagaa buusu wanti akka mootummaadhaan akka mootummaa Tigraay sana walii galanii ummata ofii baraaru wanti caalu hin jiru. Waan jettan jedha obboleewwan koo kanarratti waan jettan jedha yaa ummata Oromoo. Wanti akka mootummaan Tigraay ummata isaa sana hunda qabeenya sana hunda mancaasee lubbuu nama meeqaa erga balleessee ka'e anallee natti deemaa jira hamma wanti jiru filannoon jiru ani ummata kan koo hafe kan lubbuu kan koollee kana baraaruudhaan qaba. Kanaaf immoo maalan gochuu qaba mootummaa wajjin walii galuun qabadhee jaarsummaa taa'ee jaarsummaa ergatee mootummaadhaan walii galee biyya isaa baraaruudha jedhee ofillee hidhaarra hambisuu jedhee yookaan biyyaa bu'uu ofii kan jiru kanuma filannoon silaa miti yookaan hidhamuudha yookaan duudha yookaan biyyaa bahuudha miti. Kanaa mannaa ani mootummaa walii galee ofiillee nagaa ta'ee uummata koollee nagaa godhadheetiin jiraachuun fedhaa jedheeti jaarsummaa ergate mootummaan Tigraay. Ishi ummata Oromoo keessaa hoogganaa ummata Oromoo jedhamee kan jiru keessaa namni ummata Oromoo kanaaf immoo araara dhufee taa'u jira kan bakka bu'ee taa'u jira kan ummata Oromoo bakka bu'aa ummata Oromoo kana bakka bu'eetanii yoo wanti tokko waahii araaraas ta'e waahii maaliis ta'e ani bakka Oromoo bu'een dubbadha araara buusa kan jedhu wayii jira argamee jira yaa ummata Oromoo. Moo wantu hunduu kan jiru ummata baddaa jiran ummata nu Oromoodhaaf qabsaa'aa jirra Oromoon hanga bilisoomutti qabsoon keenya itti fuufa warri jedhaaran kuni ummanni yoo dhumeera eenyuuf qabsaa'aa jiran saansila jarri sila eenyuuf qabsaa'aa jiran hanga ummanni dhumee qabsoon maali yaa ummata kan keenya. Filannoo dhumti jiru maali yaa ummata maaliif furmaanni ittiin kennamu. Aboo bakkuma jirtanitti amantaa jirtanitti rabbii kan keessan sodaadha rabbii kaaliqa isin kallaqe sodaadha. Ummanni dhumee jira ummanni dhumaa jira yaa warra miidiyaa gurguddaa qabdan yaa warra sagaleen keessan dhageettii qabu yaa sheekolii biyya keessa jirtan yaa qeessota biyya keessa jirtan dhageettii qabdan. Ummanni Oromiyaa keessa wanti Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru kun karaa araaraatiin waan fedhe yoo ta'e yaa ummata kan keenya wanti fedhe yoo addunyaa kanarratti ta'e yoo wanti fedhe samaa illee gadi caccabe wanti akka araaraa fide nagaa buusu hin jiru. Toleshi amma warri Oromoodhaaf qabsaa'anii baddaa jiran Oromoodhaaf qabsaa'anii ganaallee qabsoon itti fufa ummanni immoo dhumee jira ummanni Oromoollee dhumaa jira. Isa yoomiiti qabsoon isa eenyuun bilisoomsuuf maaliif qabsoon kun gara araaraatti hin dhufu yaa ummata keenya. Silaa namni kamuuyyuu kan jiraatu iddiliidhuma mataa isaati kan jiraatu hundumtuu kan jiraatu mana isaa jiraata eenyumtuu namni kamtuu nama kamiif hin jiraatu. Ani mataa koon jiraadha ati mataa kee jiraata inni mataa isaa jiraata. Biyyi kun immoo biyya lafaa addunyaa ta'uu sii beeka. Kun biyya lafaati kun kan boritti dhiisnee keessaa deemnu ummanni hadha akka kana dhiigni isaa lafatti daa'imni baddaa jala ciiftu daa'imni daggala jala ciiftu bakka ciiftu dhabdee ummanni hadha karaa irratti dhumaa jiru kun maali lubbuun isaa nu mararu yaa abboolii keenya sheekolii keenya. Maaliif dubbiin jiru akka mootummaa Tigraay maaliif araaraan hin dhumu yaa ummata keenya. Maaliif kana waliigaltee akkanaa namni kan keenya namni tokko nama kan keenya keessa furmaanni jiru kana jedhee maftee akkanaa namni kaa'u maaliif dhiba ummata kan keenya keessa. Yoo araarii bu'ee ummata keenyatti nagaa bu'a silaa wanti ta'e wanti manca'e lubbuun bade deebi'uu hin danda'u.
kan jiran immoo lubbuun jaraa maaliif bilaashatti ba'a? Yaa ummata keenyaa ni gaafii natti ta'e furmaanni jirullee harkaa bade. Maaliif nagaa dhumti hin bu'u? Maaliif warri Oromoodhaaf qabsaa'aa jira, Oromoo hoogganaa jira, Oromoo bakka buunee hoogganna warri jedhan kuni jechuudha. Maaliif ummata kanaa yaadanii ummata miskiina akka kan dhiigni isaa lafatti roobaa jiru, akka bishaanii lafatti dhangala'aa jiru kana yaadanii nullee ilmaan qabna. Borillee wanti kun mana kan keenyallee dhufee qaqqabuu danda'a, barri keenya duratti rukutuu danda'a. Waan rakkina Oromiyaa kana keessa jiru ummata walii galchinee nullee araara teenya maaliif hin jedhan? Nuu biyya lafaa kanarraan xiqqoo jiranna yaa ummata keenya. Maaliif dubbiin akka araaraan qabamu maaliif hin godhu? Warri Oromoodhaaf hooggana sila Abiy Ahmed dhuga ani gandummaadhaallee takka dubbadhee hin beeku sila waa'ee siyaasaarraallee wanti hin beeku hin jiru. Waa'ee gandummaallee dubbachuun barbaadu, waa'ee arsiilee dubbachuun barbaadu, waa'ee baaleerree dubbachuun barbaadu, waa'ee jimmaallee ani waan jimmateef Abiyyi faarsuu takka dhimma hin qabu. Ani dhimmi kan koo nagummaa ummata keenyaa malee waa'ee gandummaarra takka dhimmi hin qabu hin jiru. Jimma ta'inna baalee ta'inna arsii ta'inna ana wanti Abiyyiirra wanti nagalchuu hin jiru. Garuu ani akka nama tokkootti wanti natti dhagahame Abiyyi yoomuu taanaan sodaa tokkollee hin qabu. Eenyullee sodaatee dubbeettillee hin deebi'u. Lammaffaa immoo ummanni Oromoo gaafii otoo gaafate warri nuti Oromoof qabsoofnee baddaa jirra, Oromoon hanga bilisoomutti qabsoon keenya itti fuufanullee hin gallu warri jedhan kun otoo gaafii Abiyyiif dhiyeessanii Abiyyi kun gaafii taa'ee jira deebisa. Hin deebisu yaa ummata kan keenya. Abiyyiin hin deebisu. Abiyyi gaafii jara gaafatee gaafii inni jara gaafate sun baqii isaaf ta'e akkuma warra Tigraay san waan parsantii 100 wanta barbaadurraa argadhee tan araarame akkuma jedhe sana ummata ijoollee Oromiyaa keessatti warra baddaa seenanii cakkaa seenanii ummata Oromoo bilisummaa baasuuf akkana baddaa seennee qabsaa'aa jirra warri jedhan kuni ummanni Oromoo ammallee hin bilisoomne. Akkamitti ummanni keenya bilisoomuu danda'a jedhanii ituu gaafii isaaf dhiyeessan isatu taa'ee jira gaafii deebisaa hin deebisu. Sila deebiin isaa ani Oromoodha kan biyya bulchaa jiru kottaati Oromootti dabalama poolisii Oromiyaa poolisii federaalaa liyyuu hayiletti dabalamaati ummata Oromootiif falmaadha kan jedhu niyyuu silaayyuu jechuudha. Kanaafuu yaa ummata kan keenya Oromiyaa keessatti akka nagaan bu'u akka amma Tigraayitti araarri bu'aa jiru nagaan bu'aa jiru ummanni Oromoo akka Oromiyaa keessatti Wallagga Bahaa Lixaa Bahaa Kibbaa keessatti akka nagaan bu'utti dubbiin akka araaraan qabamu warri miidiyaa gurguddaa qabdan warri dhageettii qabdan gadi ba'aati waan kana dubbadha waan biraa dhiisa. Waan biraa qabsaa'aa jabaadhaa abshiritti fuufa gara fuulduraatti deemna isa jedhamu yaa ummata keenyaa nurraa dhiisa. Jireenya addunyaati jireenya biyya lafaati kuno barreen gadda nama meeqan dhume kuno guyyaattu nama meeqan dhumaa jira Oromiyaa keessa nullee akkasuma sa'aatii kan keenya daqiiqaa keenya eeggataa jirra. Kanaafuu biyya addunyaa jiraachuu keessan beekaati ummata hadha lubbuun isaa akka bishaaniitti dhiigni isaa dhangala'aa jiru kana yaadaati. Isin warri sheekolii warri qeesolii warri dhageettii miidiyaa dhumarraa qabdan walii galteen jechuudha. Akka dubbiin Oromiyaa keessa jiru warri Oromoo hoogganaa jiran Oromoodhaaf qabsaa'aa jiran warri jedhan akka dubbii araaraan fixanutti dubbii kanatti itti deema. Kanuma dubbadha kanuma ajandaa godhadha. Ummanni dhume qabsoon isa yoomiiti sila? Rabbi jedhaati. Tokkoof tokko ana akka kootitti jechuudha. Wanti akka nagaa mootummaa Itoophiyaatiin araara buusanii jiraachuu tokkollee hin jiru. Yaa ummata kan keenya. Hadda qabsoon itti fuufa ummanni dhumee jira eenyuuf qabsaa amansaan sila? Ummata Oromootiif qabsaa jirtan hin beeka. Garuu ummanni dhume yoo qabsoon isa yoomiiti? Erga ummanni Oromiyaa keessa jiru dhumee ka'e ummata isa kamtu dhufee Oromiyaa keessa jiraachuu qabsaamaa jira silaansa.
ummata keenya ummata Oromiyaa keessa jiruuf ummata Wallaggaatiif sagalee ta'uun hadhu. Bara meeqa qabsaamaa jira yaa ummata keenya? Qabsoon bara dheeraa erga jalqabe. Rabbi jedhaati. Warri Oromoo hooggantanus ta'a. Warri Oromoodhaaf qabsaa'aa jirallee jettanullee ta'a. Rakkina Oromiyaa keessa jiru, rakkina Wallaggaa keessa jiru karaa araaraatiin mootummaadhaan nagaa ta'a. Biyya keessa fiddanii ummati keenya akka xiyyaaraan dhumu, akka xiyyaaraan ummanni mootummaan Itoophiyaa ummata Oromiyaa keessa jiru fixuun godhina. Akka mootummaa Tigraay wajjin taa'aa dubbadha. Warri immoo Oromoo hooggan Oromoodhaaf qabsaa'aa jira jettan immoo jaarsummaa qabaa taa'aa dubbadha. Dubbii rakkina jiru hiikaa waliin fixa ummata keenya fixinaa gidduutti. Mootummaa Itoophiyaa mootummaa federaalaa aangoorraa buufna jettanii warri ummata Oromiyaa keessa jiru ficcisiisaa jirtanu dhaabbadha of ilaala. Ummata Wallaggaa warra lubbuun kan keessan akka malletti bakkeetti dhiigni keessan akka bishaanii lafatti roobe. Rabbi rahmata isiniif haa godhu. Ummata Wallaggaa guutuun guutuutti Rabbi isinii wajjin haa jiraatu. Rabbi isinii wajjin haa jiraatu. Rabbi immoo yeroo dhiyootti furmaata nuuf haa kennu. Kanuma wanti hin jedhu.